OMN bitootes tokko barkuma lamaa fi kudha afur duudhaa Oromoo fi Oromummaa qabatee dhugaa leellisuuf Oromorraa dhalate. OMN ummata isaa gaachana taasifachuun ijaa gurra ummataa ta'ee miidiyaa qilleensa Oromoo fi Oromiyaa bilisoomse. Sagalee dhabeeyyii miidiyaa dhugaa cunqurfamtoota haraa dhugaa qofaan tamsaasu OMN. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork uggura diinaatiif kan hin jilbiiffanne miidiyaa shira gabroonfataa saaxilu daawwitii sabaaf sablammoota. OMN waltajjii hayyootaan ijaarame. Abdii miliyoonota ijaa fi gurra ummataa OMN baga dhalatte. OMN itti miseensa ta'uun OMN haa tumsinu. OMN utubuun dhugaa uummata Oromoo utubuudha. OMN uummataaf jiraata. Biyya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti. Ashamarka fuudhee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu guyyaa kanaa isinitti himamu. Qondaalota ajjecha abbootii gadaa karrayyuutu gadaa michillee irratti raawwatame keessa harka qaban itti gaafatamummaa jalaa baraaruuf tattaaffiin murna aangoo irra jiruun taasifamuu jabaatee itti fufee jira jedhame. Qondaalonni biltsiginnaatti banaa maanguddoota karrayyuu haqni abbootii gadaa gadaa michillee waraana biltsiginnaatiin dugoogaman akka ba'u gaafatan doorsaa jiraachuu miseensituu gadaa michillee maqaan isaa akka dhagahamu hin barbaanne tokko OMN itti himeeti jira. Qondaalonni biltsiginnaa osoo maanguddoonni karrayyuu haqni abbootii gadaa haa ba'uu yakkamaan seeratti haa dhiyaatu jedhan gumaanni kafalamaa kana booda dubbii kana yoo hin qabbaneessine itti gaafatamtan jechuun maanguddoota doorsaa jiru jedha namni OMN dubbise kunim. Heerri naannolee akka jijjiiramuuf gaafiin dhiyaate. Tumaaleen heera mootummaa naannolee yeroo ammaa hojiirra jiran haqamuun jijjiiramuu akka qaban koomishiniin qulqulleessituu dhimmoota heeraatiif gaafiin dhiyaatu isaa gaazexaan riippoortar gabaaseeti jira. Heera naannolee kana jijjiiruuf akka sababaatti kan dhiyaate ammoo tumaaleen heera mootummaa naannolee keessatti tumaman kunniin mirga sabaa fi sablammoota naannolee keessa jiraataniif hin kabachiisan kan jedhu tahuu gabaasaa riippoortar kana keessatti tuqameeti jira. Gaafii kanas koomishinii qulqulleessituu dhimmoota heeraaf kan dhiyeesse dhaabbata Yehigge Baalaamooyaawwachi Sabaawi Mabtoochi jedhamudha. Dhaabbanni kun humnoota finxaaleeyyii maqaa tokkummaa biyyaatiin daldalan kan guutame akkasumas jibba sabaa fi sablammoota kan qabuu fi heera biyyattii illee akka jijjiiramuuf qaamota hojjetaa jiran keessaa tokko ta'uun barameeti jira. Paartiin biltsiginnaa yaa'ii torbee dhufuu ilaalchisee ajandaawwan uummata burjaajessuuf oolan bocee hojiirra oolchuuf akka jiru barame. Hanga har'aatti yaa'ii paartii osoo hin geggeessin filannoo taasisee mo'adhe kan jedhe biltsiginnaan qophii maqaa yaa'ii tokkoffaa jedhuun taasisaa jiruuf ajandaawwan dogongorsaa ta'an bocee hojiirra oolchuuf qophii taasisaa akka jiru maddeen keessoo sirnicha irraa beekuun danda'ameeti jira. Rakkoo keessoo isaatti dhalateen raafamaa kan jiru biltsiginnaan wal dhibdee fi wal shakkii hooggansa olaanaa gidduutti uumameen babal'ataa dhufe kana gara dabarsuuf ajandaawwan xixiqqaa bocuudhaan miseensotaa fi hooggansa gara gadii biratti fudhatama argachuuf dhama'aa jira jedhan maddeen keessoo sirnichaa. Ajandaawwan fakkeessaa uummataa fi miseensota paartichaa burjaajessuuf qopheeffaman kanneen keessaa tokko pirezidaantii paartichaa kallattiidhaan filama kanas uummanni Itoophiyaa kallattiin TVdhaan akka daawwatu goona kan jedhu ta'uun barameeti jira. Hirmaannaan waraanaa Eertiraan Itoophiyaa keessatti taasiftee gaagama deeggarsa namoomaa hordofsiisuu mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun Ameerikaa Ambaasaadar Miisheel Taayilar ibsan. Mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun USA Ambaasaadar Miisheel Taayilar waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahee mirga lammiilee kabajuu fi kanneen yakka namoomaa raawwatan gaafatama ta'uu qaban jechuun fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiti jiru. Gama biraan yaa'ii manni marichaa jimaata darbee adeemseen mootummaan Eertiraa bilisummaa yaadaa mirga walgahuu mirga amantaa fedhan hordofuu fi gurmaa'uu lammiilee biyyattii ukkaamsuu itti fufeeti jira. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN اتفقوا.
ol dheeratee waan mul'ateef qofa wanti OMN irratti xiyyeeffataniif na fakkaata. OMN jechuun uummata Oromoo jechuudha. OMN fi uummanni Oromoo wanti gargar bahee ilaalamu hin jiru. OMN lubbuu uummata Oromoo ta'uu fi lafee uummata Oromoo kan awwaalamteertu armaan duratti kan awwaalamtee itti dhoksanii awwaalaniiran deebisee baasuun miidhama uummata Oromoo kan argamsiisaa ture ta'uu. OMN ijaaf gurra uummataati jennee kan laallu kana ammoo jechaan qofaa miti gochaanis ibsuun hin dirqama. OMN jechuun yoo waliin ka dhalatee obboleessa kee ture akkasitti ilaala akka nama dhuunfaatti. Yeroo kennaaf gama kiyyaan miidiyaa OMN yeroo baay'ee kan banu kan hordofu kan laalu. OMN waan biraatiin ijaannu sagalee teenna guddina keenna mul'ina keenna mul'atu keenna kana jedhaan. OMN uummata Oromootiif gahee guddaa miidiyaa taphatee